Hordoftoota chaanaalii Multiskill Media nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Leenjii keenya guyyaa har'aa Automotive Mechanicsii koorsii jedhu levelii sadaffaa itti fufnee jirra. Levelii sadaffaa kana keessatti unit 1 jedhee kan jalqabu mata dureen isaa carry out engine overhaul kan jedhu kan nuti waliin barannu ta'a. Egaan barnoonni kuni kan inni qophaa'eef barattoota kolleejjii garaagaraa irraa makaanikaalii yookiis immoo auto mekaaniksii kanneen barachaa jirtan akkasuma yuunivarsiitii idileedhaan makaanikaal injiinaringii hordofaa kan jirtanii fi leenjii konkolaachisummaa barachaa kan jirtan akkasuma makaanikoonni workshooppii garaagaraa irraa hojjetaa jirtan akkana hordoftanii fi barumsa guddaa sirraa akkasiin argattan gamanumaan ergaa koo isiniif dabarsee gara barnoota keenyaattan isin dabarsa. Kontentiin yookiin qabiyyeen barnoota keenyaa makaaniksii yookiis immoo auto makaanikii level 3 kana jala kan jiru jalqaba irratti introduction to engine overhauling kan jedhudha. Itti aansuudhaan engine cleaningidha. Dabalataan immoo applying OHS or occupational health and safety for employees and also for environmental protection kan jedhu detailiidhaanii kan nuti waliin ilaallu ta'a. Egaan engine overhaulingiin maal akka ta'e yookiin immoo injiinii haaressuun maal akka ta'e, engine cleaningiin yookiin immoo injiinii qulqulleessuun maal akka ta'ee fi OHS yookiin immoo occupational health and safety kan jedhu hojjetootaafis ta'ee environmentii itti fayyadamnu yookiin immoo hojii suphaa fi wantoota garaagaraa yeroo gaggeessinutti seeftiiwwan nuti eeguu qabnuu fi tuulotaaf akkasuma environmentiif qabeenyota jiraniif kan nuti gochuu qabnudha. Kontentii barnoota kana keessatti kan nuti ilaaludha. Dabalataan measuring and special service tools yeroo engine overhaul goonu maal akka safarruu fi maaliin akka safarruu tuulota nuti gargaaramuu qabnullee adda baafnee qabiyyee barnoota kanaa keessatti kan nuti ilaallu ta'a jechuudha. Egaa kanaaf barnoota kana chaanaalii keenyas jajjabeessuudhaaf akkasuma immoo viidiyoo keenya itti dabalee dhufuuf argachuudhaaf yookiin immoo chaanaalii keenyaaf haaraa kanneen taatan subscribe share gochuudhaan akka jalqabdan gamanumaan isinan affeera. Outcome of this unit yookiin immoo bu'aan chapterii kana maali jennee yoo ilaallu jalqaba irratti understanding purpose and the engine overhauling bu'aan injiinii haaressuu fi faayidaan isaa maal akka ta'e, engine overhaulingiin maal akka ta'ee fi faayidaan isaa hoo maali kan jedhu kan nuti hubannu ta'a jechuudha dhuma barnoota kana irratti. Itti aansuudhaan performing engine cleaning yookiin immoo injiinii qulqulleessuu yookiin applicationii injiinii qulqulleessuu akkamitti injiinii akka qulqulleessinu eessarraa kaanee garamitti akka deemnu kan nuti gochuu qabnu ta'a jechuudha. Itti dabaluudhaan apply OHS yookiin immoo environmental protection keessatti namni tokko hojii suphaa konkolaataa yookiin immoo engine overhaul yeroo hojjetu safetiin inni fayyummaa isaatiif gochuu qabuu fi akkasuma komponentoota jiraniif yookiin immoo injiiniidhaaf environmentiidhaaf illee tuulota fayyadamuuf illee safetiin yookiin immoo of eeggannoon inni gochuu qabu maal akka ta'ee fi apply gochuu akka inni danda'udha jechuudha bu'aa barnoota kanaa keessatti. Umarratti measuring and special services tool tuulota gargaaramuu qabnu itti fayyadamuu danda'u qaba jechuudha barataan tokko. Akkamitti injiinii tokko akka overhaul godhu tuulota akkamii akka fayyadamu akkamittiin immoo akka fayyadamu sirriitti understand godhee implementii akka inni godhu yookiin immoo hojii irratti akka inni argisiisudha jechuudha. Practical illee safaruuf yookiin immoo itti fayyadama isaa akka inni danda'u jechuudha.
jalqabarraa tokko tuqaa tokkorraa yoo kaanu overview of engine mee jalqabuma irratti injiniin maal akka ta'e understand gochuu qabna. Injinii akkamitti hubanna? Injinii jechuun maal jechuudhaa fi an engine is some machine that converts energy from a fuel to some mechanical energy or creating motion in process. Kana jechuun engine is some machines. Maashinoota xixiqqoo walitti dhufanii general maashinii tokko uuman. Maashinii garagaraa yookiin immoo walitti dhufeenya maashinoota xixiqqoo tokko ta'ee walumaa galatti immoo injinii kan uumu. Injiniin kun immoo anniisaa fuel yookiin immoo anniisaa fuelirraa yookiin immoo boba'aarraa gara anniisaa makaanikaalaatti kan argamsiisu jechuudha. Creating motion anniisaa fuelirraa yookiin immoo anniisaa boba'aarraa gara anniisaa sochiitti yookiin immoo motionii create kan godhu yookiin immoo kan oomishu injiniidha jechuudha. Injiniin maal godhaa? Fueliin boba'aa uumaa yookiin immoo heat energy produce godha. Heat energy kun immoo injinii kana gargaaramuudhaan gara mechanical energytti yookiin immoo motionitti kan inni process ta'udha jechuudha. Asumarraa akka argaa jirtanii kuni injinii keenyadha. Injiniin kun egaa komponentoota yookiin immoo maashinoota xixiqqoo garagaraarraa walitti dhufuudhaan general maashinii uumuudhaan kan inni heat energy gara mechanical energy to convert godhu jechuudha. This is the internal part of engine which is the assembled of different components which is produce general engine systems. When we continue to our lecture, during the engine operations, it generates extreme heats. Engine yeroo operate godhu yookiin immoo hojii isaa yeroo hojjetutti humna hammaan guddaa ta'e yookiin immoo extreme heat generate godha jechuudha. Extreme heat generate godha waan ta'eef engine parts need to bear extreme heat and wear and also tear due to that they may damage over the time. Egaa sababii ho'i hammaan guddaa ta'e komponentoota kana keessatti uumamuu fi injiniin keenya yeroodhaa gara yerootti nyaatamuudhaa fi haphachuudhaan yookiin immoo irraa nyaatamuudhaa fi damage ta'uu ni mala jechuudha. Yeroon hammuma deemu yookiis immoo tajaajila isaa hammuma kan kennaa deemu sababii high amount of heating produce ijaa ta'uu fi komponentoota sanarraa maaltu ta'aa deema? Surface isaaniirraa nyaatamaa yookiin immoo dhumaa deemu jechuudha. Okay? If you see this engine image, there is extreme heat is generated when this engine is operating. So the part of the internal part or the structure of each component is wear and also tear. So due to this, the general component of this machine will be damaged. Kanaaf egaa as the engine parts are damaged, yoo wantoonni kun miidhaman yookiin immoo yoo miidhaman komponentoonni injinii kun yoo miidhaman maal gochuutu nurraa eegama jechuudha? Engine overhauling gochuu qabna jechuudha. Kitani komponentoonni keessa injinii sanaa jiran gaafa dhaqanii nyaatamanii yookiin suphaa gaafa isaan barbaadanitti nuti injinii keenya haaressuun dirqama ta'a jechuudha. Haaressuudhaaf immoo maal gochuu qabna? Injinii keenya disassemble gochuudhaan yookiin immoo hiikuudhaan maal goona? Qulqulleessinee qaamolee jijjiiramuu qaban yookiin immoo bakka buufamuu qaban bakka buusuudhaan kan nuti injinii keenya haaressinudha jechuudha. For example, from the component of engine, the cylinder heat is the one of the component. If you see this cylinder heat, this is the upper side of the cylinder heat, and it is the top side of general engine. Okay, this cylinder heat
cylinder heat is cylinder is made by pouring the molten iron or aluminum alloys into the mold. To prepare this cylinder heat, we should be make the molten iron. This is poured into the prepared mold to cast these liquid metals. And this liquid metals is casted to produce the solid cylinder heat. So if you see, this is the internal structure of cylinder heat, which is the valves are placed on this part of the cylinder heat. Kanaaf egaa karaa keessa isaa yeroo ilaallu cylinder heating keenya akkas fakkaata. Cylinder heating kanarraa asirratti valvoonni keenya taa'uudhaan banuudhaa fi cufuudhaan nu gargaaru jechuudha. Kanaaf egaa cylinder heating injiinii keenya gubbaadhaan gadi haguugee gubiinsi akka uumamu yookiin immoo heat energy akka produce ta'u kan nuuf gargaaru, akkasuma immoo kompoonentoota xixiqqoo kanneen akka valvii, cam shaftii fi akkasuma immoo kanneen qilleensa keenya motora keenyatti yookiin injiiniitti galchan fi kan baasan exhaust manifold fi intake manifold kan ofirratti qabatu, akkasuma cam shaft fi valvoota input valve fi exhaust valve kan ofirratti qabatu this cylinder heat dha jechuudha. The casted piece must have an opening for air to flow into the engine cylinder and an exhaust opening from where the burning gases will go out. Kana jechuun sibiilli kasti ta'e kun yookiin immoo cylinder heating kuni maal qabaata? Karaa qilleensi galu, qaawwaa qilleensi ittiin galuu fi akkasuma immoo qilleensi gubate immoo kallattii inni ittiin gara alaatti dhabamsiifamu qaawwaa ni qabaata jechuudha. So the intake hole and the exhaust hole should be prepared on this cylinder heat when we cast these liquid metals. Okay. When we see the second part of the engine, valves are the basic component of the engine. Okay, these engine valves there are two types. They are intake valve and also exhaust valve. Okay, this intake valve absorb or take the air and also fuel into the internal part of engine, and the second exhaust valve also remove the burned gases from this engine. Okay, if you see, this is the structure of valves. Kuniga structure valve kenya jechuudha. Valve kenya gosa lamadha. Intake valve fi exhaust valve jechuudha. Intake valve qilleensa gara engine kenyatti qilleensa fi boba'aa kan nuuf galchu yoo ta'u, exhaust valve immoo qilleensa gubatee hojii isaa dalage gara alaatti kan nuuf dhabamsiisudha jechuudha. So valves are control inlet and exhaust air to go into and go out from the engine cylinder. Egaa qilleensa gara motora keenya seenuu fi qilleensa motora keenya keessaa bahu kan nuuf to'atu valve keenyadha jechuudha. Valve keenyadha. Okay, material used to make valves is nickel chromium. Nickel chromium alloys are used to produce these valves. These valves are around the heat of these valves is a high temperature is produced to manage. Okay, to control this high amount of heat, we should be the heat resistance materials like nickel chromium iron alloy. Again, temperature hamman ol ka'aa ta'e valve kanarra waan qubatu fi
ho'a kana akka inni damdamatutti sibiilota alloyii chromium nickel fi chromium irraa uumaman kan high temperature resist godhan fayyadamna jechuudha. Okay, it can resist high temperature and also have great strength. Akkasumallee jabinni isaanii baay'ee gaariidha jechuudha. Valve is mounted upside down means valve head is facing engine cylinder. Valve niga maal ta'a engine cylinderii keenya irratti gadi garagalee keessa seenuudhaan yeroo ol siqu cufuudhaan yeroo gadi seenu immoo banuudhaan qilleensa keenya control gochuudhaan nu gargaara jechuudha. The third one is camshaft. Okay. Camshaft kan nuti jennu it has the cam profile on the shaft structure. Okay, if you see this one is the profile of cam. This shaft is rotating circular rotation. When it is rotated, it is push the valves down, and when the valves is go down, it is open. And the air is intake, and also the burned air also go out from the cylinder. So camshaft nega malida camshaft with number of cam profile. Cam profile nega boca akkasii kan qabdu kun cam profile jennaani. Camshaftiin kun degree 360 fi 60 yookiin immoo rotate godha. Yeroo naanna'ugaa cam profiling kun illee wajjiniin naanna'a. Aguma naanna'u sana valve keenya tuqaa. Cam profiling kun valve keenya yeroo tuqutti asii gadi tuquudhaan valve keenya akka cufamuu fi akka banamu control godhuuf kan nu gargaaru cam shaft kanadha jechuudha. So it regulates the valves opening and closing time. Cufuu fi banuudhaaf nu gargaara jechuudha. But we still need the mechanism which would return the valves back into the position once passed by the cam profile of the camshaft. Egaani camshaftiin kun rotate yeroo godhee valve keenya cufuudhaaf fi banuudhaaf jenneerra. Haa ta'uyyuu malee hamma ammaatti gaa mechanismiin nuti ittiin valviin yeroo baname deebi'ee akka inni cufamuuf camshaft osoo hin taane amma ammaatti springiidha jechuudha. Valve irratti hidhamee kan nu gargaaru. Haa ta'uyyuu malee statementii kanarraa kan nuti hubannu camshaftiin profiling kaamii valviin keenya erga baname deebi'isee kan cufullee otoo jiraate gaariidha kan jedhu ergaa dabarsa jechuudha. Engine block kan nuti jennu this is the heart of engine. Yeroo baay'ee the heart of engine jenne kan nuti waamnu engine blockidha jechuudha. Kuni keessa yookiin immoo garaa engine keenyaati. Gubinsi keessatti kan raawwatu high energy yookiin immoo heat energy kan keessatti uumamuu fi heat energy sun immoo gara anniisaa sochiitti keessatti kan jijjiiramu engine blockidha jechuudha. Engine blockinis aluminum alloy, iron molten fi aluminum alloyidha. Bifuma akkasitti ta'een sibiila baqfamee dhangala'ee deebi'ee immoo boca paatterniitiin gara solidsiitti kan jijjiiramu jechuudha. Bifa akkasitti ta'een inni sigaa materiaalii iron alloy irraa jechuudha kan inni uumamu. Holes in the casted block which are said to be number of cylinders of the engine or engine cylinders. Egaan yeroo create goonu sana qaawwaan yookiin immoo hooliin keessa isaatti hin uumama jechuudha. Asirratti akkuma argaa jirtan silinderoonni 4 ta'uu danda'u, 6 ta'uu danda'u, 8 haaluma kanaan gosa injinii keenya irratti hundaa'uudhaan maaltu jiraata? Hooliin in jiraata jechuudha. Hooliin sun egaa bakka silinderii keessa silinderii keenya sanaati jechuudha. Keessa bakka pistaniin keenyatti olii fi gadi socho'uudhaan
annisaa produce godhudha jechuudha. The diameter of this hole is called bore. Diameteriin saagaa diameteriin silindarii keenyaa kun maal jennaani? Bore jennee waamna jechuudha. Bore jennee waamna. Egaan kun amma fakkeenyaaf V shape dha. Kallattii kanaan silindaroota afurtu jira. Kallattii kanaanis silindaroota afurtu jira jechuudha. V shape dha jechuudha. V shape dha. V8 ta'uu danda'a, V6 ta'uu danda'a. Kun amma V4 dha jechuudha. Okay? Asiin afurii, achiin afurii V8 dha jechuudha. Okay? So based on the structure of this engine, we can say that it is V6, V8 also, okay, and also V12. Okay, the other one is the piston. This piston also the basic component of engine. It has this structure, and this piston is a cylindrical structure. If you see, this one is a cylindrical structure with flat surface called crown. The upper side. Okay, the upper side of this piston is said to be crown at the top. Piston is the component that moves up and down in an engine cylinder. Okay, this piston is playing up and down in the cylinder block. Okay, if you see this one is a cylinder. This piston is inputted to in this cylinder, and it is play up and down by the heat generated at the surface of this piston. Okay, when the engine is operating, the high amount of heat energy is produced at the top side of this piston. Okay, the generated heat is pushed down this piston, and when this piston is pushed down, the heat energy is converted to the mechanical energy or the rotational energy. Okay. So if you see this cylinder, the piston is cylindrical structure with flat surface called crown at the top, and it have the basic rings. If you see, this is compression ring, oil ring, and also the other ring is a wiper ring. Okay, wiper ring, compression ring, and also coil rings are the basic three rings which is inputted at the surface of this piston. Okay, the upper side of ring is a compression ring, the middle one is the wiper ring, and the bottom side is the oil ring. Okay, the oil ring. When we see the function of this ring is, if you see this compression ring, this compression ring is inputted at the upper side of the piston, and it is used to before I explain that, let us define the friction formed at the surface of this piston. Friction is formed if one cylinder or piston is moving up and down in another cylinder. I told you that the cylinder is here, the cylindrical shape, which is cylinder is here, and the piston is playing up and down in this cylinder. Because of that, there is a friction is formed between the cylinder and the piston. Okay, to overcome this, when due to the high amount of energy or heat is produced at the surface, there is high amount of friction. Okay, this friction is where the components, the surface of the cylinders and also the piston. To overcome this problem, grooves are made on the surface circumference of this piston. Kanaaf egaa frictioniin yookiin immoo riganni waan uumamuufu sarfeesiin kompoonentoota kanaa ni nyaatama jechuudha. Wiirtaa kana hir'isuuf jecha asirratti boca hojjechuudhaan ringota kana irra naqnaa jechuudha. So
These rings are placed at the surface of these pistons, so now the whole cylinder structure is not wrapping. Kanaaf egaa frictioniin ni qannasa jechuudha. Waliin nyaatinsi yookiin immoo riganni sibiilonni kun walirraa socho'uudhaan wal rigan kun ni hir'ata jechuudha. Kanaaf egaa tokkoon ringota kana yoo ilaalle compression ringin the upper side dha jenneerra. Compression ringin to seal the gap between the piston and the cylinder walls. The compression piston is ring ensure that combustion chamber and the crankcase are segregated. Kana jechuun compression ringin kun maal godha? Qaawwaa silindarii fi pistanii kana gidduutti uumamtu kana ni hir'isaa jechuudha. Qaawwaa kana duuchuudhaan fueling gubbaa kana jiru gara crank case'itti akka kasi gadi hin darbine. Crank case yookiin immoo kolloo isa jennuunitti akka gadi hin darbine boba'aa keenya asii olee nuuf ittisaa jechuudha. So it is compression ring. Compressioniin gara gubbaa kanatti akka uumamuuf nadaajin yookiin immoo boba'aan keenya gadi darbee akka inni zayitiitti hin makamneef kan ol dhiibu compression ringiidha jechuudha. Wiper ringiin immoo gubbaa kana kan jiru boba'aadha. Garjallaa kana kan jiru immoo zayitiidha. Zayitiini oil ringii kana bira darbee kan ol dhufu yoo jiraate akka inni gadi deebi'u taasisa. Akkasuma immoo boba'aan compression ringii kana gadi darbee akkas gadi dhufu yoo jiraate wiper ringiin kun olis ni deebisaa jechuudha. So this wiper ringiin kun boba'aa gaararraa gadi dhufus ta'ee zayitii jalarraa asii olee dhufu lachuu isaanii control godhaa jechuudha. So the wiper ring helps in sealing combustion chamber from the crankcase as well as guiding the engine oil back down. Argitanii zayitis asii gadee ittisa. Combustion chamberiinis immoo gubiinsi gara olitti uumamu sun akka inni gara crankcase'itti gadi hin dabarrellee ni hir'isaa jechuudha. Oil scrap yookiin immoo oil ring kan nuti jennu inni immoo oiliin keenya gara combustion'itti akka inni ol hin darbine yookiin immoo pistanii gubbaatti akka inni ol hin baane nuuf gargaara jechuudha. If you see at the surface of this piston there is a small amount of holes are available. Those holes are allowed to engine oil which is forced to move down to enter the crankcase. Zayitoonni surface kanarraa dhangala'an qaawwaa kana keessaan deebi'anii akka isaan crankcase'itti yookiin immoo sotokoppaatti akka isaan deebi'anii nam'aniif nu gargaara jechuudha. The other component is connecting rod. This connecting rod is connecting the piston and crankshaft. Okay, crankshaft fi pistanii keenya wal quunnamsiisuudhaan slide motionii yookiin immoo motionii oliif gadi sochii oliif gadi gara rotational motioniitti akka inni jijjiiramu pistaniirraa motionii fuudhee gara crankiitti shaftiitti dabarsaa jechuudha. So connecting rod is a I shape. The I shape jedhamee beekama, whose is one end is connecting to the piston and the other one is connected to crankshaft. The piston side of the connecting rod is hollow in it, and so we align the hole with connecting rod. Kallatti connecting rodiitiin kan jiru egaa maal godha? Connecting rodii keenya connecting rodiin keenya pistanii faana akka inni wal qabatuuf piinii gargaaramuudhaan wal qabsiisna jechuudha. Piinii gargaaramuudhaan wal qabsiisna. Haala sanaan connecting rodiin keenya pistaniidhaa fi crankshaftii wal qabsiisaa jechuudha.
Egaan wrist piniin kun maal gooti connecting rodii keenya deebistee walitti nuufiiti haa hiituyyuu malee akka biiringiitti yookiin immoo akka sochiin sirriitti smooth ta'e akka jiraatu kan nuuf godhu wrist pinii kanadha jechuudha. This wrist pin acts as a bearing akka biiringiitti nu tajaajila jechuudha. So connecting rod can move like pendulum beneath piston. Egaa sochiin sun smoothly otoo tracking godhin akka inni akka ta'utti socho'u kan nuuf godhu wrist piniidha jechuudha. Crankshaft yookiin immoo lafee dugdaa injiinii yookiin motoraa jennee kan nuti waamnu isa kanadha jechuudha. Kun lafee dugdaa yookiin immoo crankshaft or collo jennee kan nuti waamnudha. This crankshaft is used to convert linear or up and down motion into the rotational motion. Annisaa yookiin immoo sochii oliif gadi ta'e gara annisaa sochiitti yookiin immoo mechanical energytti kan nuuf jijjiiru crankshaftidha jechuudha. Slider crank mechanism yookiin immoo slider crank mechanismidhaan socho'uudhaan up and down motionii gara rotational motionitti nuuf jijjiira jechuudha. Material used for this crankshaft is generally cast iron. We use cast iron for this, and forged steel also used. Once crankshaft is casted, it also machined, which is not that easy considering the shape. Kanaaf egaa cast erga ta'e qulqulleessuudhaan yookiin immoo maashin gochuudhaan smooth ta'e akka inni ofirra naanna'utti sirriitti hojjetamaa jechuudha. The other component is crankshaft casing or oil sump yookiin sotokoppaa jennee waamna. Baattuu zayitaati jechuudha kuni. Baattiin zayitaa kun egaa motora keenya jalaan ol haguugee zayita baachuudhaan karaa biraan immoo motora keenya asii olee haguugee qabuudhaan kan nu tajaajilu crank casingidha jechuudha. Crankshaft casing jennee waamna. It covers engine from the bottom. Karaa jalaatiin injiinii keenya haguugee argama jechuudha. It retains lubricating oil in it. Egaan lubricating zayitii baata. Zayitiin motora keenya nu lalaafisu sotokoppaa kanaan jechuudha. Kan inni baatamu Ambrane crankshaft has got small holes which spills oil toward piston. Egaa crankshaftinis yeroo tokko tokko zayitii keenya ol facaasuudhaaf nu gargaara. Paampiin illee jira. Paampiin akkasuma egaa crankshaftiin zayitii sotokoppaa kana keessaa ol fuudhee akka inni ol darbatamee qaamolee biroorra akka inni dhangalaafamu taasisaa jechuudha. We have got bolt end at the bottom. Egaa jala isaatiin qaawwaa qaba. Qaawwaan sun immoo boltiidhaan kan inni sirriitti bolti ta'ee cufamee jiru. Boltiin sun gaafa hiikamugaa zayitiin qulqullina gaafa dhabu gaafa jijjiiruun nurra jiru jala kanaan boltii sana hiikuudhaan dhangalaasnaa jechuudha. If you see the internal structure of the engine, internal structure isa sirriitti hubattu asirraati gubbaa kanarraa yookaan kana ol kan jiru cylinder headidha. Cylinder head kana keessa valviin gadi ba'ee haala kanaan intake valve fi exhaust valve tu jira jechuudha. If this one intake valve, this one is exhaust valve. This one is intake valve, the other one is exhaust valve. Valvoon gosa lamaan kana jira jechuudha. Eeriyaan kuni the combustion chamber jedhama yookiin immoo bakka gubiinsitti raawwatudha. Pistaniin keenya kun silindariidha. Kun immoo pistaniidha. Pistaniin kun egaa asii olee fi asii gadee silindarii kana keessa taphata jechuudha. Pistanii keenyarra ringoonni sadan asirratti akka isaan hidhaman ilaallee jirra. Egaan pistanii tokko qofaa miti. Silindarii afurtu jira yoo ta'e silindarii as arfanu keessa pistanii afurtu jira jechuudha. 1 2 3 4. And the connecting rod immoo maal godha? Pistanii kanaa fi crankshaft keenya wal quunnamsiisee jira jechuudha. Haala kanaanii asiin piniidhaan hidhama. Asiin immoo crankshaft irratti hidhama. Arfanuun isaaniiyyuu crankshaft keenyatti hidhamu jechuudha. When I told you the principles of this engine kun maal ta'a? Jalqaba asiin
injiinii kana fuelii fi qilleensi seenaa. Qilleensi sunii fi fueliin sun yeroo seenu bakka kanatti intake process jedhama. Intakein sun yeroo seenutti pistaniin keenya asii gadi deema. Yeroo pistaniin keenya asii gadi deemu intake processiin raawwata. Erga sun yeroo sanatti exhaust valve kun cufaa ta'a, intake valve banaadha jechuudha. Yeroo pistaniin keenya gadi ga'ee ol deebi'utti valve lachuun saayyuu closed ta'a jechuudha. Closed ta'a. Pistaniin keenya ol deebi'ee dhufee around this yeroo ga'u maaltu uumama? Compression processiin ni raawwata jechuudha. Qilleensi keenya boba'aan keenya walitti makamee yeroo inni ukkaanfamudha jechuudha. Ukkaanfamee yeroo inni dhaqee high energy yookiin immoo humni dho'insaa yeroo uumamurra ga'utti power energy jennaanii jechuudha. Power energy sun high heat produce godha. Bakka kanatti high heat sun pistanii keenya asii gadi darbata jechuudha. Yeroo sana maal jennaanii? High power energy yookiin immoo power process jennaan jechuudha. Poweriin hin uumama. Poweriin sun immoo pistanii keenya asii gadi ni darbata. Yeroo sanatti valvoonni keenya lachuu ammas cufaadha. Erga pistaniin keenya gadi ga'ee yeroo ol deebi'utti immoo intake valve cufamee exhaust valve immoo ni banamaa jechuudha. Exhaust valve sun yeroo banamutti amma immoo exhaust process jennaanii jechuudha. Aarri gubataan gara alaatti ni dhabamsiifamaa jechuudha. So we have 4 strokes: intake stroke, compression stroke, power stroke and exhaust stroke. Stroke afurtu jiraata jechuudha. Kanaaf egaa processii kanaan heat energy asitti produce ta'e gara rotational energytti asiin uumama. Crankshaaftiin keenya immoo rotational energy kana fuudhee gara qaamolee power transmissionitti dabarsaa jechuudha. Egaan proceduriin injiiniin keenya ittiin hojjetu kana fakkaata. Har'aaf egaa leenjiin nuti yookiin barnoonni nuti qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Subscribe, share gochuudhaan viidiyoo keenya yookiin barnoota kanaaf haaraa kanneen taatan miseensa keenya ta'a. Chaanaalii keenya deeggaraa. Akkasuma immoo viidiyoo haaraa akka argattaniif carraa isinii banaa jechuun barbaada. Har'aaf kana qabannee yeroo gaarii isiniif haa ta'u.